Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii biizinesii mu'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha qophii har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra nu hordofaa. Waan hunduu bu'uura toluu baannaan itti fufiinsa hin qabu. Waan itti fufiinsa qabu dhalootaa dhalootatti darbu hojjechuuf bu'uura ofii tolfachuun murteessaadha. Hojii biizinesii keessa seenuuf inni dursaa fi murteessaa ta'e yaada biizinesii argachuudha. Yaada biizinesii cimaa ta'e argachuun milkoomina keenya boriif riqicha ta'ee iddoo yaadne akka geenyuuf nu gargaara. Yeroo ammaa haala qabatamaa biyya keenyaan namoonni hojii biizinesii adda addaatti seenuuf akkaataa baratamaa ta'een mul'ata qabatanii osoo hin taane waan mul'attu ollaatti arganiiti. Kun immoo tarii namoota baay'ee hojii biizinesii keessatti bakka yaadan utuu hin ga'in hudhaatti hambiseera ta'a. Kanaaf namoota hojii biizinesiitti seenuuf karoora qabdaniif bifa saayinsaawaa ta'ee akkamitti yaada biizinesii argachuu dandeenya kan jedhu gorsaa biizinesii dargaggoo Bookaa Daawit tooftaa fi mala isaa isinitti himaa hordofaa. Maqaan koo Bookaa Daawitin jedhama. Kan inni hojjedhu immoo hojjetaa herregaadha yookiin authorized accountant and consultant dha. Har'a kan nuyi walii wajjin ilaallu akkamiin yaada biizinesii burqisiisna. Yaada biizinesii burqisiisne kana keessaa immoo filannee kan nuuf ta'u irratti murtoo fudhannee gara hojiitti akkamiin akka gallu waliin ilaallaan. Utuu gara yaada biizinesii burqisiisuutti hin galiin yaada biizinesii burqisiisuutti hin galiin dursa wantooti nuyi beekuu qabnu jiru. Isaanis maalidha? Gosoota biizinesii abbummaa isaanii irratti hundaa'ee fi gosoota biizinesii hojii isaanii irratti hundaa'ee adda baasnee beekuun dirqama ta'a. Biizinesiin abbummaa isaanii irratti hundaa'anii bakka sadiitti hiramu. Isaanis sole proprietorship, biizinesii nama tokkoof isaa waliin hojjetamudha. Partnershipiin immoo biizinesii nama lamaaf isaa waliin hojjetamudha. Inni kan biraan corporationidha. Inni kun immoo biizinesii namoota hedduudhaan hojjetamu. Fakkeenyaaf sheerii gurguruudhaan akka afaan biyya kanaatti aksiyoonii gurguruudhaan kan hojjetamu kan akka baankii, kan akka sheer kaampaanii kamiyyuu jechuudha. Warreen kana hundumaa dursinee beekuu qabna. Inni kan biraan biizinesii hojii isaanii irratti hundoofnee ammas bakka sadiitti qoonna. Isaanis service business jenna. Service business gaafa jennu biizinesii tajaajila kennu jechuudha. Biizinesii tajaajila kennu. Fakkeenyaaf kan ammoo miidiyaa fudhachuu dandeenya. Inni kan biraan mana barumsaa fudhachuu dandeenya. Inni kan biraan mana nyaataa fudhachuu dandeenya. Mana rifeensaa fudhachuu dandeenya. Transportationii warreen kun hundinuu tajaajila jalatti ramadamu. Isaan kan adda baasnee beekuun dirqama ta'a. Inni kan biraan merchandising business jennaan. Merchandising business gaafa jennu merchandise business jechuun qodaa warra manufacturing warra oomishan irraa binnee bifa jimlaadhaan wholesaleriidhaan yookiin bifa qinxaaboodhaan kan nuyi finnee gurgurree bu'aa irraa argannu jechuudha. Inni kun merchandising business jenna. Inni kan biraan manufacturing business jenna. Manufacturing business gaafa jennu manufacturing business jechuun warshaadha. Hojii biizinesii warshaa jechuudha. Warshaa huccuu ta'uu danda'a, warshaa kophee ta'uu danda'a. Isaan kuni hojii isaan hojjetanii raw materialii environment irraa fudhachuudhaan raw material kan ammoo entrepreneurii ogummaa entrepreneraa itti dabaluudhaan finance itti dabaluudhaan technology itti dabaluudhaan process godhaniiti mi'a dhumaa tokko yookiin finished goodii nuu kennu jechuudha. Warreen kana adda baasuun dirqama ta'a utuu business idea generate gochuu yookiin business yaada biizinesii burqisiisuutti hin galinii jechuudha. Inni kan biraan kan nuyi beekuu qabnu business idea gaafa burqisiifnu dhimma seeraa wajjin illee kan ol qabate sirriitti beekuun dirqamadha. Biizinesii nuyi hojjechuuf deemnu kun seerri maal jedha? Seerri nu hojjechiisaa gama seeraatiin maal barbaada? Maaltu guutamuu qaba ka jedhurree sirriitti hubannee erga kana adda baafnee booda gara yaada biizinesii burqisiisuutti gallaa jechuudha. Gaafa yaada biizinesii burqisiisu jalqabnu kan nuyi sirriitti beekuu qabnu yeroo hundumaa biizinesiin nuuf bu'aa qaban
kan nuuf bu'a qabeessa ta'anii fagoo akka hin jirre funyaan keenya jala akka jiran hubachuun dirqamadha. Namooti baay'een biizinesii jalqabuudhaa fi yeroo hundumaa biizinesiin akka inni isaan irraa fagoo ta'etti yaaduun garuu biizinesiin nu geddaruu danda'aniif hawaasa keenya geddaruu danda'an biyyaaf bu'aa ta'uu danda'anii fagoo nurraan jiran akka isaan dhiyoo jiranitti hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Inni kan biraan jiraachuu qofa miti carraan nu ittiin milkoofnuu fi carraan nu ittiin guddannullee akkasuma isaa wajjin akka jiru beekuun gaarii ta'an. Inni kan biraan immoo carraa kana duwwaa miti biizinesii kam keessa iyyuu hojii daldalaa kam keessa biizinesii kam hojjechuu barbaannu keessatti chaalenjiin jira. Chaalenjii jiru kana immoo sammuu keenya maayindi seetaappii keenya reedii goonee itti galuun dirqamanaa jechuudha. Gaafa biizinesii jalqabnu freely hojii keenya itti fufuu dhiisuu dandeenya. Chaalenjii baay'een rakkoo baay'een nu mudachuu danda'u. Kun immoo amaluma biizinesii akka ta'e barree gara biizinesiitti deemuun gaarii ta'a jechuudha. Inni kan biraan biizines aayidiyaa jenereet gochuudhaaf yookiin yaada biizinesii burqisiisuudhaaf maaltu nu fayyada akkamittiin burqisiisuu dandeenya kan jennuun wajjin ilaalla. Yaada biizinesii burqisiisuudhaaf hawaasa keenya wajjin akkuma beeknu hawaasa keenya keessatti nama gaafachuudhaan hiriyyaa gaafachuudhaan intarneetii googil gochuudhaan kallattii baay'eedhaan yaada biizinesii burqisiisuun hin danda'ama. Garuu amma asitti kan nuyi ilaallu yaada biizinesii saayintifikaalii saayinsiidhaan akkamitti burqisiisuu dandeenya meeshaan isaas immoo maaliidha kan jedhu waliin wajjin ilaalla. Karaalee baay'eetu jira. Karaalee baay'ee kana keessaati sadii duwwaa walii wajjin ilaalla. Inni tokko brain teaser jedhama. Brain teaser jechuun maal jechuudha? Sammuu keenya challenge gochuudha. Akka inni waan haaraa create godhuuf, akka inni yaada haaraa fiduuf sammuu keenya challenge gochuu, sammuu keenya energize gochuu. Gaafa challenge jennu immoo sammuu keenya dhiphisnee tacanaannaquu isa jedhamu osoo hin ta'in sammuu keenya challenge gochuu, energize gochuu, stimulate gochuudha jedha. Inni kan biraan brainstorming jedhama. Brainstorming jechuun immoo digirii 360 sammuu keenya naannessinee jechuudha. Kallattii hundumaan naannoofnee yaada haaraa oomishuu yookiin yaada biizinesii burqisiisuu jechuudha. Inni kan biraan environmental scanning jedha. Environmental scanning jechuun environmentii keenya jechuudha. Naannoo keessa jiraannu gadi baanee ilaaluudhaan maaltu jira, maaltu hin jiru, maaltu hanqata, yoo maal hojjedhina baasaa, informationii nama gaafachuudhaan haa ta'u, akkuma sila dubbanne intarneetii googil gochuudhaan ta'uu danda'a, hiriyyaa wajjin mari'achuudhaan ta'uu danda'a, poolisii biyyaa yerootti dhimma hojii dhabummaa irratti ba'uu jira, isaan kana hordofuu ta'uu danda'a. Kallattii kanaan business idea generate yookiin business idea burqisiisuu dandeenya. Brainstorming gaafa jennu digirii 360 sammuun keenya naannee akka yaadu kallattii hundumaan jechuudha. Gara fuulduraan, gara dudduubaan, gara bukkeedhaan kallattii hundumaan naannee sammuun keenya yaadee waan haaraa akka fidu gochuudha jedha. Gaafa brainstorming fayyadamnu seeroti nuyi hordofnu jira. Isaanis maalidha? Sammuu kee akka inni waan haaraa fiduu fi sammuu kee maal godheedha jajjabeessii jedhaan. Yaada haaraa akka inni fiduuf sammuun kee yaada haaraa akka burqisiisuuf jajjabeessii jedha. Inni kan biraan yaada gara sammuu keetii dhufe kana immoo maal godhi jedha barreessii jedha. Yaada gara sammuu keetii dhufan kana hin barreessita. Yaada gara sammuu keetii gaafa isaan dhufan immoo isa tokko fudhattee isa tokko hin dhiisin akkuma isaan jiranitti fudhadhu jedhaan. Iddoo kanatti yaada gara sammuu keetii dhufan criticize godhini hin ceephain yookiin hin tuffatini jedhaan. Maal godhi malee fudhadhu yaadi gara sammuu keetii dhufan hundumti isaanii isteeppii kanarratti sadarkaa kanarratti si fayyadu jedha. Gara calalliitti ganaa darbina waan ta'eef amma callisneema yaada gara sammuu keenyaa dhufan funaannachuudha jechuudha. Yaada gaafa funaannu immoo detail gadi fageessinee hin funaannu. Gadi fageessinee waa'ee yaada biizinesii sanaa hin haasofnu. Waan hojjechuu barbaannu qofa yaada biizinesii duwwaa barreessu. Gaafa barreessinu yaada biizinesii sanaa kabajnee fudhachuu wal caalchisuu hin qabnu. Hundumti isaaniiyyuu equally value nuuf qabu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan egaa yaada biizinesii amma karaa brain teaser isa jedhamu karaa brainstorming karaa environmental scanning walitti sassaabanne kana akkamiin keessaa calallee immoo gara hojiitti galla kan jedhu walii wajjin ilaalla. Business idea selection isa jennu jechuudha.
Calaltuu sadiitu jira. Business idea amma sassaabne kana burqisiisne kana calallee isa nu baasu isa nuuf bu'aa gaarii qabu keessaa fudhannee gara hojiitti galuudhaaf calaltuu sadii fayyadamnaan. Isa jalqabaa gaafa ilaallu micro screening model gaafa jennu walumaa galatti generally walumaa galatti biizinesiin kuni barbaacha qabaa'u gabaa irratti fedhii gabaa qabaa'u jennee adda baafannaan. Jalqabuma irratti generally business idea list goonee jirru keessaati isa barbaacha qabu maal goona jechuudha filannaa jechuudha. Isa barbaacha gaarii yookiin fedhii guddaa gabaa keessatti qabu filannaan. Inni kan biraan immoo fedhii gabaa kana guutuudhaaf immoo capacity yookiin dandeettii qabnaa'u jennee of gaafannaa jechuudha. Dandeettiin kun dandeettii humna namaa ta'uu danda'a, dandeettii faayinaansii ta'uu danda'a, dandeettii teekinooloojii ta'uu danda'a jechuudha. Keessumattuu iddoo kanatti kan jala murree beekuu qabnu faayinaansii ilaalchisee biizinesii nuyi hojjechuuf jennu birrii 100,000 gaafata yoo ta'e yoo xiqqaate nuti immoo ittiin jalqabuudhaaf birrii 20,000 of harkaa qabaachuu qabna. Minimum 20% 20% of harkaa qabaachuun gaarii ta'a. Inni kan biraani biizinesii kana duukaa dorgomtoota eenyufaatu jira? Biizinesiin kana fakkaatu gabaa keessa maaltu jira? Gaafa jennu kwaalitiin isaanii maal fakkaata? Jabinni isaanii maal fakkaata? Hir'inni isaanii maal fakkaata jennee adda baafnaa jechuudha. Inni kan biraan micro screening model jenna. Micro screening model irratti in detail kan nuyi ilaallu maalidha? Biizinesiin kun immoo appropriate marketii qabaa'u. Appropriate marketii qabaa gaafa jennu gabaan biizinesii kanaa dhaabbataadha, continuity qabaa'u. Biizinesiin tokko akkuma naannoo keenyatti beeknu in jalqabamaa utuu yeroo waggaa tokkoon gahiin hin cufamaa ji'a muraasa gidduutti dhaabbata. Inni kaan immoo fluctuate godha, seasonalidha. Kan hundumaa iddoo kanatti ilaallaa jechuudha. Appropriate ta'uusaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ayyaana garaagaraa irratti t-shirtii irratti fakkii kaasuudhaan barreeffama barreessuudhaan biizinesiin hojjetamu jira. Garuu biizinesiin kun continuity hin qabu. Yeroo kam duwwaadha? Yeroo ayyaanaa qofaadha. Kanaaf biizinesii hojjennu siizinii isaallee adda baafnee ilaaluun maarketii akkamii qaba jennee ilaaluun dirqamataa jechuudha. Inni kun micro screening model jennaa jechuudha. Inni kan biraan teekinooloojii isaa ilaallaan biizinesii nuyi amma hojjechuuf jennu teekinooloojiin isaa biyya keessa jiraa'u. Biyya keessa erga jiraate immoo ogeessi isaa immoo jiraa'u. Teekinooloojii kana immoo affording goonaa bitachuudhaaf haa ta'u, kireeffachuudhaaf haa ta'u in detail asitti ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan qualified person gaafa jennu ogeessa biizinesii keenya kana positionii hooggansaa irratti haa ta'u, opereeshinii isaa irratti haa ta'u, kallattii kamiin maarketingii irratti haa ta'u ogeessa hin argannaa'u, ogeessa gahaa argachuu hin dandeenyaa'u, ogeessa kana gabaarraa bituudhaaf kaappaasitii isaa qabnaa'u jennee in detail ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan in detail gadi fageenyaan kan nuyi ilaallu asitti kompitiitara keenyas in ilaallaan. Kompitiitara gaafa jennu dorgomaa keenya. Biizinesii nuyi amma burqisiifne yookiin biizines aayidiyaa nuyi amma filachaa jirru kuni gabaa keessa gaafa dhannu dorgomaa meeqa qabaa? Dorgomtooti kun immoo kwaalitiin isaanii maalidha? Jabinni isaanii maalidha? Laafinni isaanii yookiin wiiknesiin isaanii immoo maalidha? Jennee in detail ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan moodelli nuyi ittiin screen goonu SWOT analysis jennaan. SWOT analysis jechuun S'in strengths jechuudha. W'n weakness jechuudha. On opportunity dha. T'in threat dha. Amma gaafa strengths jennu jabina jechuudha. Biizinesiin keenya kuni jabina maalii qaba? Gabaa keessa yoo galee jabina maalii fudhatee galaa? Jennee ilaallaa jechuudha. Jabina biizinesii keenyaa ilaallaan. Biizinesiin keenya biizinesoota warra gabaa keessa jiran irra jabina maalii qaba? Strengths isaati inni kun. Inni kan biraan weakness gaafa jennu immoo dadhabinni isaa immoo maalidha?
hir'inni isaa maalidha? Gaafa jabina jennu in price ilaaluu dandeenya, in quality ilaaluu dandeenya, in place ilaaluu dandeenya, in promotion ilaaluu dandeenya. Quality gaafa jennu qulqullina isaa, place gaafa jennu bakka isaa, bakka itti argama isaa ta'uu danda'a. Inni kan biraan price isa gatii isaa jechuudha. Gabaa keessa kan jiru maal fakkaata? Inni as jiru immoo maal fakkaata jenna jechuudha. Weakness gaafa jennu ammas akkuma sammaa kanatti in price wise, in place wise, in promotion wise, in distribution wise ilaaluu dandeenya jechuudha. Kallattii kana hunduma isaatiin ilaallaa jedhu. Opportunity jechuun walumaa galatti carraa jechuudha. Carraan kuni qaawwaa gabaa keessa jiru yookiin maarketii keessa gaappii jiru jechuudha. Biizinesiin keenya kuni carraa maalii fayyadamee gara gabaatti gala? Fakkeenyaaf biizinesiin sila gabaa keessa jiru gatii isaatu baay'ee ol kaadha yoo ta'e, ani immoo gatii kana moderate godheen itti gala yoo jenne yoo nu baasa ta'e, gatiin garmalee ol ka'umsaa gaashaan yookiin guddatee ol ka'umsaa carraadha jechuudha biizinesii keenyaaf. Kanaaf biizinesii tokko qabannee gara maarketiitti galuudhaaf, gara gabaatti galuudhaaf biizinesii nuyi select gochuu qabnu isa opportunity guddaa qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Isa opportunity guddaa qabu ta'uu danda'u qabaan. Treat gaafa jennu immoo trouble yookiin challenge sila dubbanneerra. Gaafa biizinesii jalqabuuf jennu biizinesiin kamiyyuu iddoo kamitti maal qaba? Challenge qaba, rakkina qaba, rakkinni biizinesii keessa jira. Kanaaf treat inni jennu rakkina biizinesii duukaa jiru. Rakkinni kuni internali miti externalidha. Treat inni jennu externali. Fakkeenyaaf governmental policy ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf price waarii ta'uu danda'a. Gatii amma qodaama tokko dhiyeessina, inni tokko ol kaasee dhiyeessuu danda'a, inni tokko gadi buusee dhiyeessuu danda'a, inni tokko moderate godhee dhiyeessuu danda'a. Price keenya nutu manage godhata. Kan namaa garuu manage gochuu hin dandeenyu. Kan biizinesii paartnerii keenya biraa yookiin kompitiitarii keenya manage gochuu hin dandeenyuun kun maal jennaa? Treat jennaan. Inni kan biraan natural disasterii ta'uu danda'an. Haala roobaa wajjin kan ol ilaallatu yoo ta'e, biizinesii qonna irratti bobbaana yoo ta'e, treat manage gochuu hin dandeenyu. Bubbeen jiraachuu danda'a, roobi walitti fufiinsaan jiraachuu danda'a, qilleensi hamaan jiraachuu danda'a, socho'ii lafaa jiraachuu danda'a. Inni kan biraan treatii jalatti kan ilaaluu dandeenyu change in technology. Teknooloojiin guyyaadhaa guyyaatti develop ta'a. Fakkeenyaaf kaameraa latest ta'e yookiin haaraa ta'e cimaa ta'e tokko barana qabna, kan isa caalu immoo waggaa dhuftu dhufaan, kan isa caalu immoo sattaanuu dhufaan. Teknooloojiin yeroo hundumaa nuun maal nu godhaa jechuudha? Challenge nu godhaa jechuudhaan. Challenge nu godha. Kanaaf gaafa business idea keenya select goonu warreen kanaan calallaa jechuudha. Strengths gaafa jennu biizinesiin keenya strengths maalii qaba? Strengths maalii qaba? Gatiidhaan haa ta'u, qulqullinaan haa ta'u, distributioniidhaan haa ta'u, bakka itti argamuun haa ta'u. Fakkeenyaaf bakka gaafa jennu qodaama qulqullina qabu, tajaajila bareedaa ta'e dhiyeessaa iddoo sirriitti hin argamne taanaan rakkinaa jechuudha. Garuu iddoo sirriitti argamna yoo ta'e immoo akka strengthsiitti akka jabina keenyaatti fudhanna. Egaan ammaatti akkamitti akka business idea develop goone yookiin generate goone, isa generate goone keessaa immoo akkamiin akka isa bu'a qabeessa ta'e select goone murtoo irratti fudhannee gara hojiitti gallu waliin ilaalla. Kanaaf yeroo hundumaa utuu gara biizinesiitti hin galini namooti keenya rakkoon isaanii inni guddaan maalidha? Business idea tokko qabu, business idea tokkoon gara maarketiitti galu, inni kun immoo rakkoo guddaadha. Biizinesii tokko murteeffannee gara hojiitti utuu hin galiin dura akkuma amma ilaalaa turre business idea baay'ee funaannachuun dirqama keenyadha. Business idea baay'ee funaanne kana immoo calaltoota warra amma ilaalleen micro screeningiidhaan SWOT analysiidhaan cuunfineeti gara hojiitti galuu qabna malee business idea ma dhageenye tokko businessii ma yaanne tokko fudhannee gabaatti galuun rakkoo guddaa nutti uumaa jechuudha. Utuu gara businessii sana murteessinee gara hojiitti hin galiin dursa jabina businessii sanaa, hir'ina businessii sanaa, opportunity inni gabaa keessatti qabu, challenge isa mudachuu danda'u hunduma isaa beeknee filannee murteessinee itti galuun dirqama keenyadha jechuudha.
Kabajamoo daawwattoota keenya tooftaa fi maloota biizinesii ittiin sochoosuu milkeeffachuu dandeenyu irratti gorsaa biizinesii Bookaa Daawit waan guddaa isinitti meera abdii jedhu qabna. Jabaadhaa bu'aa ba'ii biizinesii keessa jiru dandamadhaa gara milkoominaatti imalaa isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa.